jireenyi maanuwaalii waliin hin dhufu. Garuu akka nuti irraa barannuuf yeroo yeroodhaan akeekkachiisa nuuf kenna. Har'a barumsa jireenyaa 10 kan akkaataa itti yaaddu qofa osoo hin taane akkaataa itti jiraattu jijjiiru siif qooduudhaaf dhufeen jira. Barumsi kun kan addunyaa maraa yeroodhaan kan hin daangeffamnee fi ogummaadhaan kan deeggaramedha. Akkasumas immoo bakka barbaachisaa ta'etti dhugaawwan saayinsii dugda duubaa qaba. Jireenya kee fooyyessuudhaaf reefuu tarkaanfii jalqabda yoo ta'e yookaan immoo sadarkaa kee ol butachuu barbaadda yoo ta'e barnoonni kun meeshaalee rakkinoota jireenyaa ofirraa qolachuuf si gargaaran siif kennuu fi egeree siif malu akka uummattu kan si dandeessisuudha. Kanaaf qalama kee qopheeffadhu, yaadannoo kee fudhadhu, waliin gara barnoota kanaatti haaseennu. Lakkoofsa 1. Jireenya keetiif itti gaafatamummaa fudhadhu. Addunyaa kana irratti si oolchuudhaaf namni dhufu tokkollee hin jiru. Ati itti gaafatamaa jireenya keetiiti. Jireenya kee eeguu, kunuunsuu fi guddisuu kan danda'uu fi kan qabu si qofa. Si oolchuudhaaf yookaan ammoo rakkina keessaa si baasuudhaaf yooma dhufaniyyuu si gargaaru malee bakka galma keetiin si ga'uu hin danda'an. Kanaaf itti gaafatamummaa jireenya keetii ammumaa kaasii fudhachuu eegali. Jireenyi kee haala rakkisaa keessa jiraachuu danda'a. Kun garuu itti gaafatamummaa mataa keetii fudhachuu irraa si dhorkuu hin qabu. Sababni isaa namni kamiyyuu rakkina mataa isaatii kan wajjinii yeroo hunda wallaansoo wal qabu ni qaba waan ta'eef. Namni kamiyyuu ammoo kan inni madaalamu rakkina mataa isaatii karaa mataa isaatiitiin furachuu danda'uudhaanidha. Jireenyi kee kan inni bocamu filannoo keetiin malee haala ati keessa jiraattuun miti. Namoota komachuu yookaan yeroo mudaa hin qabne eeguu dhaabi. Qorannoon bakka to'annoo wayii irratti geggeeffame akka mul'isutti warri jireenya isaanii itti gaafatamummaa isaanii ta'uu amanan jireenyi isaanii caalaatti milkaa'aa fi gammadaadha. Abbummaa ofii keetii fudhadhu. Jireenyi kee akkamitti akka jijjiiramuu qabus karaa mataa keetii barbaadi. Lakkoofsa 2. Yeroon qabeenya kee isa gatii guddaa qabudha. Maallaqa dabalataa argachuu dandeessa, garuu yeroo bade gonkumaa deebitee argachuu hin dandeessu. Qorannoon akka agarsiisutti namoonni yeroof maallaqa caalaa iddoo guddaa kennan yeroo hunda gammachuu guddaa qabu. Akkas jedhii ofii kee gaafadhu. Sa'aatiiwwan 24 koo akkamittan dabarsaa jira? Waan dhuguma barbaachisaa ta'eef dursa kenni. Sababiin isaas yeroon kee al tokko erga badee booda inni bara baraan si jalaa badeera. Deebitee tasumaa argachuu hin dandeessu. Lakkoofsa 3. Maallaqa kee to'achuu baradhu. Maallaqni waan hunda miti. Garuu dhiphinni maallaqaa fayyaa fi gammachuu kee irratti miidhaa geessisuu danda'a. Qorannoon akka agarsiisutti tasgabbiin maallaqaa fayyaa sammuu fooyya'aa wajjin kallattiin kan wal qabatudha. Kanaaf qusadhu, investi godhi, akkasumas maallaqa qabdutti seeraan fayyadamii jiraadhu. Har'a maallaqa kee naamusaan itti fayyadamuu yoo dandeesse bor qarshiidhaaf hojjechuu jalaa bilisa ba'uu dandeessa. Lakkoofsa 4. Hariiroo hiikaa qabu namoota wajjin ijaari. Dhuma irratti jireenyi kee waa'ee namootaati. Nama malee gonkumaa jiraachuu hin dandeessu. Walitti dhufeenyi ati namaa wajjin qabdu immoo jireenya kee irratti dhiibbaa guddaa geessisuu danda'a. Qorannoo waggoota 75f Harvarditti geggeeffamaa ture akka agarsiisutti hariiroon cimaan gammachuu fi umurii dheeraa nuuf kennuudhaaf sababa guddaa akka ta'e ibseera. Walitti dhufeenya namaa wajjiniin qabaachuun barbaachisaa ta'uyyuu malee immoo qulqullina walitti dhufeenya keetii irratti malee baay'ina irratti hin xiyyeeffatin. Sababni isaa walitti dhufeenyi ati namoota waliin qabdu gammachuuf umurii dheeraa siif kennuu akkuma danda'u gadda sitti fiduu fi umurii kee gabaabsuu danda'a. Kanaaf of eeggadhu. Geengoo namoota si kakaasanii, si deeggaranii fi jireenya kee ol kaasanii keessa jiraadhu. Lakkoofsa 5. Fayyaa kee irratti xiyyeeffadhu. Qaamni kee bu'uura waan ati hojjettu hundaati. Akkuma beekamu biyyi keenya biyyoota hiyyeeyyii jalatti ramadamti. Sababii kanaaf fayyaa keenya eeggachuudhaaf wantoota nuti gochuu dandeenyu murtaa'aadha. Kana jechuun ammoo fayyaa keenya eeggachuu hin dandeenyu jechuu miti. Yeroo hundumaayyuu fayyaa kee eeggachuudhaaf wanta ati gochuu dandeessuu fi gochuu qabdu ni jiru. Isaan keessaa tokko sochii qaamaa gochuudha. Sochii qaamaa yeroo hunda gochuun fayyaa qaamaa qofa osoo hin taane bilisummaa sammuu kan siif kennuu fi miira kee kan guddisu keemikaala endorfiinsi jedhamu qaamni kee akka gadi lakkisu godha.
Kanaaf sochii qaamaa guyyaa guyyaadhaan hanga dandeesse raawwadhu. Yeroo tokko tokko namoonni tokko tokko Nyaata gahaa osoo hin argatin akkamittiin sochii qaamaa hojjechuu danda'a? osoo isaan jedhanii nan dhaga'a. Kun dhibaa'ummaa isaanii irraa kan ka'e sababa isaan dhiyeeffatanidha. Sochiin qaamaa haala nuti keessa jirruu fi nyaata nuti nyaannu wajjin kan wal madaalu ta'uu qaba. Kanaaf sochii qaamaa yeroo jedhamu akka atileetotaatti sa'aatii 2 hanga 3 shaakaluu, akka warra kubbaa miilaa taphataniitti sa'aatii dheeraa shaakalaa irratti dabarsuu jechuu miti. Guyyaatti daqiiqaa 15 hanga 20 qofa yoo ta'e iyyuu gahaadha. Dabalataanis immoo fayyaa kee eeggachuudhaaf hanga siif danda'ametti nyaata gaarii nyaadhu, bishaan gahaa dhugi, akkasumas boqonnaa gahaa yeroo si barbaachisutti fudhadhu. Sababni isaas fayyaa yoo qabaatte malee wanti biraa tokkollee faayidaa siif hin qabu. Lakkoofsa 6. Kufaatii akka qaama milkaa'inaatti amanii fudhadhu. Kufaatiin faallaa milkaa'inaa miti. Adeemsa gara milkaa'inaatti godhamu keessaa isa tokkodha malee. Niwuroosaayinsi akka agarsiisutti kufaatii irraa barachuun sirna badhaasa sammuu keenyaa haaromsuudhaan caalaatti jireenyi kee akka wal madaaluu fi rakkinoota sitti dhufan damdamachuu akka ati dandeessu si taasisa. Duubatti deebiinsi hundi carraa ati ittiin guddattuu fi sammuun kee caalaatti itti qaramu ta'uusaa sammuu kee amansiisi. Lakkoofsa 7. Jijjiirama dhufutti madaqi. Jireenyi tilmaamamuu kan hin dandeenye yoo ta'u, jijjiirama mormuun ammoo mufannaa qofa fida malee haala sana jijjiiruu hin danda'u. Niwuroopilaastikiin akka jedhutti sammuun keenya qormaata haaraa wajjin walitti madaquu akka danda'utti ijaaramee jira. Wanta tokkotti madaquu danda'uun ammoo dandeettii lubbuun jiraachuu qofa osoo hin taane humna guddaadha. Haalawwan rakkisoon kamiyyuu yoo sitti dhufe itti madaquudhaan gara fuulduraatti adeemuu bari. Addunyaa kana irratti namoonni milkaa'ina isaanii wajjin wal arguu danda'an namoota ciccimoo osoo hin taane namoota haala jireenyaa yeroodhaa gara yerootti jijjiiramutti salphaatti madaquu danda'anidha. Lakkoofsa 8. Of fooyyessuuf yeroo hunda carraaqqii godhi. Investimentiin hundarra gaariin ati yoomiyyuu gochuu qabdu ofii kee irrattidha. Yeroo hundumaa itti fuftee waan haaraa barachuun dorgomaa qofa osoo hin taane sammuun kee fayyaa gaarii akka qabaatu taasisa. Qorannoon akka agarsiisutti ogummaa haaraa barachuun niwuroojenesis kan jedhamu qaama keenya keessaa kakaasa. Kun ammoo sammuun keenya akka qaramuu fi dandeettii kalaqaa akka horannuuf nu gargaara. Kanaafuu wantoota haaraa barachuudhaan dandeettii kee guddifachuu gonkumaa hin dhiisin. Lakkoofsa 9. Waan qabdu ajaa'ibsiifachuu bari. Waan qabdu ajaa'ibsiifachuun amala miira gaarii si qabaachisuu danda'u qofa osoo hin taane karaa gammachuu guddisuuf saayinsiidhaan mirkanaa'edha. Qorannoon akka agarsiisutti waan qabdu ajaa'ibsiifachuun sammuun kee bifa haaraadhaan irra deebi'ee akka inni of ijaaru godha. Akkasumas jireenya kee keessatti waan gaarii dabaluu fi dhiphina hir'isuu keessatti gahee guddaa qaba. Guyyaatti yeroo muraasa fudhadhu waan qabdu dinqisiifadhu. Kanas guyyaa guyyaadhaan raawwadhu. Yeroo xiqqoodhaaf yoo ta'e illee gammachuu guddaa siif argamsiisuu danda'a. Lakkoofsa 10. Galma ifa ta'e kaadhu. Akkasumas naamusa gaarii qabaadhu. Abjuun gocha malee hawwii qofa. Qorannoon galma ofii kaawwachuu irratti geggeeffame akka mul'isutti galma ga'uudhaaf murteeffate tokko yaadannoo irratti galmeessuun carraa milkaa'ina kee haalaan akka dabalu taasisa. Kanaaf galma kee akkaataa siif danda'ameen barreessiitii ergasii booda karoora yeroo gabaabaatti qoqqoodadhuutii hojiitti seeni. Inni kan biraan ammoo naamusa kee eeggachuudha. Naamusa kee eeggachuun ammoo wanta gara fuulduraatti si tarkaanfachiisuudha. Naamusa kee eeggachuu jechuun karoora ofii keetii baafattee hanga dhumaatti osoo hin raawwatiin biraa deebi'uu dhiisuu, amalootaa fi bartee milkaa'ina kee gufachiisuu danda'an ofirraa fageessuu jechuudha. Wantoota hojjettu kutannoodhaan hanga dhumaatti hojjedhu. Wantoota diina milkaa'ina keetii ta'an kamiiniyyuu ofirraa fageessi. Kana yoo goote wanta yeroo tokko waan hin danda'amne sitti fakkaatu kamiiniyyuu galmaan ni geessita. Barumsi jireenyaa kurnan kun gaafa ilaalamu salphaadha, garuu hojiitti hiikuun isaanii ni ulfaata. Haa ta'uyyuu malee garuu waan hin danda'amnedha jechuu miti. Cimina nama barbaada jechuudha malee. Namni kutannoo qabuu fi milkaa'uudhaaf murteeffate kamiyyuu hojiirra oolchuu ni danda'a. Tokkorraa jalqabiitii suuta suutaan barnoota kana jireenya kee keessa seensisaa adeemi. Yaadadhu, jireenyi kee calaqqisa filannoo keetiiti. Kanaaf ogummaadhaan filadhu.
barumsawwan kana keessatti wantoota si fayyadan argatteetta yoo ta'e viidiyoo kana like gochuu akkasumas subscribe gochuun na hordofuu hin dagatin. Hedduu si fayyadeera yoo ta'e immoo hiriyoonni keessa akka irraa fayyadamaniif share godhiif. Barumsawwan kallattii hundumaan nama jijjiiruu danda'an yeroo yeroodhaan waan gadi lakkisuuf na hordofi. Bakka jirtu kanaa ka'iitii jireenya siif malu ijaaruu eegali. Hanga yeroo taanutti turtii gaarii.